Risaa faawundeeshiniin risaa humanity yoo ja'amillee maqaa irraa bareeduun isinin ja'a. Namummaa tuutuutu waan tanatti isaan kakaasee jechuudha. Malee waan gosa tokko ganda takkarratti gabaabbattuu miti obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Wanni tun wanni adda isii godhe sadaqatul jaariyaa keessaa warabbil ka'aba ta ajaa'ibaatiin isinin ja'a. Adada nama hospitaala san dhufee waan tanaan laalamuun mindaa isii ta itti arkattanii jechuudha. Arra yeroo duraatiif biyya isaanii ta itti dhalatan dirree dawaadhaaf haa taatu malee yeroo biraa jaalawwan kiyya ka islaamaa ta asii gabaabbattuu miti. Bakka cufa Itoophiyaarraa bakka rakkoon meeshaa isaanii jirtu san cufaatuu gargaaruudhaaf obboleeyyan keenya kun qophiidhaan isiniin ja'a. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah ramza amanin wa unwanis salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa cufa keessaniifuu rabbii yaada muraada keessan isiniif haa guutu hajaa teessan walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti isin haa milkeessu. Akkana jechaatitti arraan tana obboleeyyan keenya cinaa akka dhaabbattanii fi isinitti dhufnee jechuudha. Isaanis obboleeyyan keenya dhaabbata tola oolinsaa Risaa Foundation isaan cinaa akka nuu dhaabbattanii fi isinitti dhufnee jechuudha. Risaan Foundation biyya Awustiraaliyaa keessatti argama. Ka isii waan tana faawundeeshina kanaan ka deemu obboleessa keenya ilma ganda kiyyaa Dr. Bahar Siraaj Yusuf isaatutu deemaan waahillan isaa Abu Alisha Muhammad Mustafa Abdallah fi warri biraatis ni jira. Isaan cinaa jaalawwan kiyya ka islaamaa akka nuu dhaabbattan feena. Isaan kun jaalawwan kiyya eega dalagaa eegalan amata lama. Ammaan tana wanni guddaan isaan irratti xiyyeeffatan hospitaala sadii dirree dawaa ka jiru isa cinaa dhaabbachuudhaaf deemanii hospitaalli sadeenis tokkoffaan Dilcorraadha. Kalammadaa ammoo Itiyoo Jabuutii jedhama. Maqaan isaa ka duraanii hospitaala Faransaay ka jedhamu. Kaan ammoo hospitaala waliigalaa ka Saabbiyaan jiru jechuudha. Meeshaa Awustiraaliyaarraa gara dirree dawaatii erguu fedhan. Meeshooleen tun cufaatu obboleeyyan kiyya ka islaamaa isaaniif dhuftee jirti. Warri isaaniif kannes Project Cure warra ja'amuututu meeshaa tana isaaniif kanne ulaagaalee isaan fedhan obboleeyyan keenya warri Risaa Foundationa Dr. Bahar Yusufin ka hoogganamu ulaagaalee cufaatu guunnaani Project Cure warri ja'amu meeshaalee adda addaa isaaniif dooneet godhan. Ammaan tana ani viidiyoo tana keessatti ka argamu wannin isinitti himu meeshaalee achi jirtu san karaa dirree dawaa akka itti finnuu sanirratti wal haa gargaarruu jechuudha. Jaalawwan kiyya ka islaamaa meeshaan tuni ammas sadeen hospitaalaaf haa dhuftu maree taraa tana wanni dirree dawaa irratti gabaabbattu hin jirtu gargaarsi tola oolinsa Risaa Foundationa Itoophiyaa guutuudha. Jaalawwan kiyya ka islaamaa gargaaruuf deeman isaan dura obboleeyyan keenya warra Ameerikaatutu godhe duraaf ammoo Awustiraaliyaa keessa isaaniitutu godhee jechuudha. Ammas faawundeeshinni isaanii kun jaalawwan kiyya ka islaamaa poolitikaarraa bilisa. Garuu namni ati akkana jettuunis maqaa sii baasuun isaa waa hin oolu. Garuu obboleeyyan kiyya isaan bilisa. Nutis ammaan tana isaan cinaa haa dhaabbannu jechuudhaaf isinitti dhufne. Warri Melbourne jiru ammoo Awustiraaliyaa warri Melbourne jiru Diisembar 11tti afeerraa hiraataa yookaanuu hirbaata achirratti akka argamtan akka dooneet nu gootan isinirraa barbaannaa jechuudha. Doolaara takkamaa hin taane jaalawwan kiyya ka islaamaa namni hin qabaanne ammoo du'aa'iidhaan nu cinaa haa dhaabbatu malee maqaa walii moggaasuun hin barbaadu. Rabbiin keenyaas jalla jalaalu rabbii wanni itti nu ajaju kanuma jechuudha. Waqaala ta'aalaa dhikru wa ta'aawanuu alal birri wattaqwaa wal gargaaraa nun ja'a. Waan gaarii irratti wal gargaaraa waan sodaa rabbii isinii sabachiisuu irratti wal gargaaraa je.
رسول كينيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه وفيه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله جل جلاله غرغر سغبرچا كيست تهادا يرو كم يرو غبرچي obboleessa isaa gargaare keessatti nunjaan obboleessa keenya tokko gargaaruun jaalowwan kee ka islaamaa lubbuu teenya gargaaru jirra obboleessa kee qaraatii yeroo isa qaraatii diinaa isa barsiistu lubbuu tee barsiisu jirta jaalowwan kee ka islaamaa sadaqaan arraan tana isin kannattan guyyaa qiyaamaadhaa keessatti gaaddisa isii jala itti teessan tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في الصحيح وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة شفتي المناماتو غيا قيامة دا كيستي غاديس صدقاء إسا كيستي تهادان هنجان إسني في ماتي تيسن اللي غاديس أرشي سنجل ربي سناكاي صدقان أران تنا هاتك أتوها قدتو إسن صدقتن غيا قيامة دا كيستي جالوون كيا كيسلاما غاديس إسي جل تيسني جچو أماس أبوليان كيا anillee waan tana gammachuudhaan akkana gammadaa viidiyoo tana wannin dalagee fi obboleeyyan kiyya Dr. Bahar Yusufin tohoggonamtu jechuu amma Risa Foundationiin personally warra walbeenu dhuunfaadhaan ilma ganda kiyyaati nin beekaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa Abu Ali Shah Muhammad Mustafa Abdallah maal je'eetin isniima Facebookin ammaan tana qabuhu isaatu tuutuutu naabane obboleeyyan kiyya jara kanarraa insha Allahu ta'ala abdii ni qabnaa jechuudha rabbii gaditti jalla jalaalu rabbii abdii isaanirraa ni qabna meeshaa tanas guyyaa dhuftees viidiyoo isii waraabnee waan addunyaa guutuu garsiisnuu jechuudha fi ammas wanniniin akkanatti gammadee jaalawwan kiyya mirqaanaan waan tana namuutuu waan danda'uun akkasimattan wanniniin fadhe wanni tun jaalawwan kiyya ka islaamaa meeshaan hospitaalaa tuni nama dhuunfaa nama tokko yookaanuu gosa tokko yookaanuu warra diina tokkootii fi miti jaalawwan kiyya namummaadha Risa Foundationiin Risa Humanity yoo ja'amillee maqaa irraa bareeduun isinin ja'a namummaa tuutuutu waan tanatti isaan kakaasee jechuudha malee waan gosa tokko ganda takkarratti gabaabbattuu miti obboleeyyan kiyya ka islaamaa arra yeroo duraatiif biyya isaanii ta itti dhalatan dirree dawaadhaaf haa taatu malee yeroo biraa jaalawwan kiyya ka islaamaa ta asii gabaabbattuu miti bakka cufa Itoophiyaarraa bakka rakkoon meeshaa isaanii jirtu san cufaatu gargaaruudhaaf obboleeyyan keenya kun qophiidhaan isiniin ja'a isinirraayis wanni feenu kanuma barbaannaa jaalawwan kiyya ka islaamaa ammas wanni tuni wanninin akkanatti gammadee fi mirqaaneef jaalawwan kiyya ka islaamaa sadaqatul jaariyaa isinii taati sadaqaa yaatu yeroo isin duutan boodallee dalagaan teessan gaariin hin cittu ta isinii deemtu jechuu sadaqatul jaariyaan amma yoo laaltan jaalawwan kiyya ka islaamaa masgiidii bakka cufattuu ni jaarama masgiidii bakka cufattuu ni jaarama hin jaaraminii hin jaarinaa jechuutti hin jirru jaalawwan kiyya ka islaamaa garuu tun waan addaati amma alaamaa qiyaamaatirraa rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal nun jaan masgiidni heddummaachuu ammas masgiidaan walirratti dhaadachuudhaan nun jaan masgiidni ijaarama irra hedduun isaa namni itti salaatu jaalawwan kiyya ni xiqqaata keessaawuu salaata subii wanni tun wanni adda isin godhe isii godhe sadaqatul jaariyaa keessaa warabbil ka'aba ta ajaa'ibaatiin isinin jaa adada nama hospitaala san dhufee waan tanaan laalamuun mindaa isii ta itti arkattanii jechuudha tana rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يرو علم آدم دو هجين إساء شفاتو نجتي ننجان
illaa min thalath jihaa karaa sadiitiin malee karaa sadiin malee hojiin isaa cufaatu namni tokko duunaan dhaabbattee jirti jaalowwan kiyya ka islaamaa jihaa karaa sadiitiin malee illaa min sadaqatin jaariyatin sadaqaa yaatu jihaa karaa sadaqaa yaatuutiin malee nama sadaqatul jaariyaa kannate malee sun maali masgiida jaaruu eela baasuu kitaaba masgiida kaayuu obboleeyyan kiyya hospitaala jaaruu tana amman tana jaalowwan kiyya ka islaamaa yeroo ilmi namaa fayyaa qabaate masgiida san dhufee salaatuu danda'a yeroo ilmi namaa fayyaa qabaate ustaadootaa fi ulamaa'in teenyaa'u barattoota isaanii qaraatii qaraa'isuu danda'an jechuudha. Hospitaala jaaruun sadaqaa jaalowwan kiyya ka islaamaa hin cinnee jechuudha. Al-hadiif iqra'u al-hadiif waan sadeen taafte lameen taafte jechuudha obboleeyyan kiyya ka islaamaa. Tanaafuu akka isaan cinaa dhaabbattan tanaan isinii dhaama namuutu waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isinii laaffisen risaa faawundeeshin cinaa dhaabbadhaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa waliif haa tumsinu takka taanee obboleeyyan keenya meeshaa project kuyuriin isaaniif kannamte shipmantii goonee waan dandeenyuun isaan gargaarree meeshaa tana karaa biyya teenya haa ergunuun isiniin jaa obboleeyyan kiyya maa doolaara takka maa hin taane ka hin qabne ammoo du'aa'ii haa goonuuf obboleeyyan keenya kanaaf rabbii yaadaa muraada isaanii haa guutuuf haajaa isaanii ta'e facaatillee walitti haa qabuuf addunyaa fi akhiratti isaan haa milkeessu warra Awustiraaliyaa Meelboorn jiru ammoo Diisembar 11 irratti afeerraa hiraataa akka irraa hin hafne obboleeyyan keessan cinaa dhaabbadhaatii isaan gargaaraan isiniin jaa yooniin dhugaa qunname rabbumarraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatii fi sheexaanarraahi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.